harka fuunee ashamaa hordoftoota maatii Oromoo Show kun miidiyaa keessa miidiyaa Oromoo Show qopheessee torbanitti yeroo lamaaf sadii fincaalee irratti isiniif kan dhiyeessu torbanoota kana keessatti immoo kunoo guyyaa har'aa isiniif qabatee kan dhiyaate jeneraaltichi keessan Iyyaasuu Abarraa yoo ta'u turtiin keessan miidiyaa Oromoo Show faana ta'u kunis immoo miidiyaan keessan kun yerootan hedduu booddee fi baatiiwwan hedduu booddee maamiltoota hedduu horatee raatee akka isin bashannansiisuu fi isin bohaarsuuf jabaattanii isinillee cina dhaabbattanii turtii keessan miidiyaa keessan Oromoo Show faana taatan kun gama keenyaan afeerraa keenya isin biraan geenyuudha. Kunaafiyyuu tartiiba kanarraan immoo kanan isiniif dabarsuu barbaaduun Oromoo Show kun miidiyaa agarsiistuu Oromummaa kataatee raatee gingilchaa biyyoota alaarraati aftaamuu lamuudhaan tamsaafamu. Aftaamuu lamuu kana deebisee raatee inni immoo gingilchuu fi aftaamuu lamuu faana dhaabbatee raatee miidiyaa Oromoo fi Oromiyaa biyya jedhamtu kana jabeesse dhaabuuf isin faana kan turu miidiyaa keessa miidiyaa Oromoo Show. Kanaaf turtiin keessa yeroo hundumaallee miidiyaa kana faana haa dhaabbatu. Amma yeroo muraasa booddee aftaamuu lamuu daawwannee raanee walitti deebina isin jenna. Utuu gamasitti hin cehin immoo miidiyaa kanas faana dhaabbadhaa. Yaada qabdan koomentii qabdan nu biraan gaa sabskiraayib sheer gochuudhaan hiriyoota keessanii afeeraa like gochuu share gochuu subscribe gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa. Miidiyaa keessa kana jajjabeessaa guddisuuf gumaacha guddaa kan qabu isin waan ta'eedhaaf isin nu faana dhaabbannaa. Miidiyaa kana miidiyaa guddaa hawaasummaa bal'aa goonee raannee irratti jijjiirama guddaa biyya keenyaaf Oromiyaa goleewwan arfan keessa sagalee isaanii taanee raannee bal'inaan dubbachuu irratti kan dandeenyu yoo ta'u Oromoo cufti keessan akkaataa isin irraa dubbachuuf isiniif dubbachuu akka inni danda'uu fi miidiyaa kana faana dhaabbachuun turtiin keessan gara miidiyaa Oromoo Show ta'u jechuudha. Nuti uummatni Afrikaa keessaati uummanni Oromoo kun farra olaantummaa horra gurraachotaa osoo hin taane farra uummata gurraachaa osoo hin taane farra olaantummaa uummata gurraachaa yookaan uummata Abashaati nuti jechuudhaan malee nun diina Abashootaas miti. Ina Abashoomni miti Abshaalomni Abshaalomni of ta'uu eenyummaa ofii beekuudhaan kun immoo yeroo kamuu kan ta'uu qabu ilmaan Oromoo irraa kan eegamu Abshaalomuu qaba. Eenyu jala darbuun qabdu jechuudha. Kanaaf isti gama kanaan ani turtii keessan kan isin faana godhu ana jaallan keessan Iyyaasuu Abarraa akkuma duratti isinitti miidiyaa keessan Oromoo Show kan geggeessaa fi dhaabbata miti mootummaa irraa kan hundaa'e osoo hin taane uummata keessaa bahuudhaan uummata isaaf hojjechuuf nama dhuunfaadhaan kan hundaa'e yoo ta'u uummata isaa immoo jajjabeessee miidiyaa isa kana miidiyaa jabaa godhachuu fi like godhuu subscribe share gochuudhaan koomentii yaada qabdan immoo barreeffamaan nu biraan gaa qajeelfama adda addaa illee fudhanneedhaan isiniif dhiyeessuu dandeenya wantoota barbaadan isiniif dhiyeessuu dandeenya. Kanaaf turtiin keessa yeroo kan hundumaan nu waliin akka ta'u isiniin jecha amma gama kanaan aftaamuu lamuutiin isin qaarsiisa aftaamuu lamuu dhaggeeffannee walitti deebina. Oromoo ajjeesanii hidhanii dararanii yoo nagahuu keessan keessaa noo maal argattan? Deebifnee carraa argachuu dandeenye jira. Dhaaba keenyas fayyisuudhaaf. Deebitanii ammas carraa Oromoo gabroonfachuu carraa Oromoo ilmaan Tigraayitti gurguruu argattan. Uummatas rakkinarraa baraaruudhaaf. Ajjeesuudhaan dararuudhaan hidhuudhaan ummata rakkina kamirraa baraartu. Kanaafuu gara fuula duraatti maal gochuuf saganteeffattarre? Murtii fi ejjennoo xaarii hunda keenyaa kan gaafatu inni fuulduratti. Obbo Lammaa sababiin ilmaan Oromoo ajjeefaman sababii ilmaan Oromoo hidhamaa jiran yeroo ammaatti sababiin isaa inni guddaan maali? Iddoo kanatti jijjiiramuu kootiin iddoo kanatti ol guddachuu kootiin iddoo kanatti bakka dheengadda turtan irraa bakka kana dhufuu keessan iddoo kanatti jijjiiramuu keessaniin lubbuun baay'een dhumaa jira. Sababiin isaa afaan mi'eeffattanii dubbattu waan ta'eef. Iddoon kaleessa ture irraa iddoo kanatti jijjiiramuu kootiin. Kanaan faayidaa maalii argattu obbo Lammaa? Faayidaa maaliin argattu? Faayidaa arganne maaliif akkas taatu? Mindaattiin argattu. Mindaa argattu. Mindaa kana dhiiga Oromoo dhangalaastanii dhiiga Oromoo lolaasaa Oromoo hiisisaa Oromoo qe'eerraa ajjeesaa mindaan maaliif ni godha? Gatiin qabu. Gatii ergiin qabu ta'anis yeroo isin wajjin gubuudhaaf gatiin qabu jechuudha. Nagaatti. Margitan aftaamuu lamuu kolfaan nufitti aftaamuu lamuu kun nama jabdu utuu aftaamuu lamuu kan keenya hin taane de aftaamuu lamuu kun utuu kan keenya hin taane de ani nanaara baay'een gaddan. Kolfaan wajjistee aftaamuu gorsa qabamu baay'een aarsaa guddaa kaffalame. Oromummaaf jedhee abbootiin amantaa musliimaa abbootiin amantaa kiristaanaa
abbootiin gadaa amantaa gadaatiin bulan sirna waaqeffataa keessa kan jiran abbootiin amantoota hedduun isaanii sirna oromummaaf leellisummaa oromummaa isaaniif gatii guddaa haga morma isaaniitti kennaa turan. Kana yoon qoratee haftaamuun biyya hambaa keessaa faranjoota addunyaatu jiraatu yoom seenaa kan haadhii bahee garuu gurbaan kun iimeelii godhamaan malee ani nan shakkan haftaamuu kana sana geenya. Namoota baay'ee jira akka qeessa guddinaatumsaa faayyoo fudhatanii namoota aarsaa guddaa kaffalan. Biyyoota hambaa keessaati biyyoota alaa keessaa lakkii si ajjeesu biyya kana keessaa bahi kottu osoo jedhan uummata kana heewutti kenneen ba'a oolota koo jedhe uummata Oromoo oolota isaatti lakkaa jiru uummata garraamii ta'uusa uummata Oromoo kana eenyutti kenneen adaraa kan eenyutti kunooti harkaa fuudhe jaalmarroon harkaa fuudhan kan dhaloonni qubee mararaa guddinaa harkaa fuudhan Jawaarfaa kun irraa fuudhan Baqqalaan fa'aa irraa fuudhan Koloneel Gammachuu fa'aa dhashan Abdii Raggaasaa fa'aa dhashan kanatti kennee deemin arroo nutti kenna isaan immoo isaan irraa fuudha nutti fuudhaa jechuudha. Nun immoo kallattii isaan harkaa fuudhanii harkaa fuudhan osoo hin taane kallattii adda addaa harkaa fuudhuu qabna jechuudha. Kaleessa yoo ilaaltanii Jaallaggasaa Wagiifaa Elemoo Qilxuufaa jaallan lakkoofsi isaanii lakkooftanii bira ga'uu hin dandeenye hedduun Eebbisaa Addunyaa fa'aa Sumaayyoo Muusaa fa'aa Yoosef Gammachuu fa'aa Daadhii Galaan fa'aa Haacaaluu Hundeessaa daandii danda'an irratti kan isaan ittiin xiyyeeffatanii raatanii afaan Oromoodhaan dubbatanii raatanii kallattii danda'an kallattii isaan mijatu kallattii jaarran darban keessatti ittiin qabsaan Oromoo osoo hin taane kallattii qabsaa'uuf haala hammaatiin ittiin qabsoo uummata Oromoo ceesuu danda'an kan isaan irratti hojjetanii raatanii biyya kana keessatti uummata Oromoof gaachana ta'anii raatan uummata Oromoo gad jedhe wal qabanii raatanii akka hojjennee deemnullee kan godhe jechuudha. Kanaaf gama keenyaan afeerraan keenya yeroo hundumaallee laayik sheer gochuu hin dagatinaa hiriyoota keessaniif illee dhiiraa koomentii adda addaa akka barreessanii biraan gaa yaada qabannee raanne akkasiniif dhumnu jechuudha. Kanaaf gama keenyaan Aftaamuu Lamuutti yoon isin deebisa Aftaamuu Lamuu nama baay'ee jabduu namaati. Baay'ee nargi maaf isin jira uffata aadaa callee irratti isa inni dubbate sana baay'ee na dhibe. Baay'ee na dhibe dhugaan sirriitti hima. Hafuura hamaa qabdu jedhanii raate sheexara qabdu jedhanii raatanii hafuura callee inni rukutaa turan nan beeka bara anuu dhufee qaqqabeeran garuu amma gaafa laaltan isaan uffachuu jalqabaniiru ni raas Oromoon jechaa jiru bara ni beekna bara wanna isaan godhaniif wanna isaan ta'an dhuma isaaniillee inni ilaalle yoo lubbuun jiran yoo hin jiraanne immoo rakkina hin qabu warri jirtan argitanii dhuftanii ittiin tun dhugaan isin hin jedhu maaliif isin jedhi dhalattoonni yeroo hammaa kana keessa jirtan dhaamsan isiniif dhaamuu barbaadu hiriyoonni koo obboloonni koo hundi keessan Oromoon biyya keessa biyya alaa jirtan kallattii yuutuubii kanaan kan na daawwachaa jirtan hundi keessan chaayinaalii kanarra kan jirtan hundi keessan hiriyoota keessaniif hira akkasumas immoo isiniif immoo dhaamsa kanan dhaamuu barbaadu kallattii dandeessaniin qabsoon kallattii hedduudhaan jira tokko jedhee raadhe yoon isiniif ibsuu barbaadu inni guddaaf inni jalqabaa barattanii ofii keessan jijjiiru erga barattanii booddee immoo siyaasa barbaaddan kallattii barbaaddaniin oofuu dandeessu. As teessanii biyya kamitti hidhuu dandeessu. Maallaqaan uummata siyaasaan kaleessa dhingidda haarsaa kaffale sappoortii yoo gootan kuniyyuu baay'ee qabsoo guddaadhaan namoota qabsaanii bishaan dheebuu lagaa waraabamu bishaan dhuusanii kennanii fi bishaan kun kennuufii keetiin iyyuu ati qabsoo guddaa gaggeessite jechuudha. Maaliif goota yoo jabeessite goota taataa jechuudha. Borumoo sarraa fuutaa jechuudha. Innis itti kennee deema jechuudha. Akkuma kaleessa Laggasaa Wagiifaa yoo fakkeenya fudhattan waggoota hedduuf Wallagga keessa naanna'uuf golee arfan Oromiyaa keessa qaxxaamuruun biyyoota hambaatti ceeraate biyyoota keessatti deebi'eeraate biyyoota hedduu keessatti finyaan diinaa qabeeraate kokkeeshii qabeeraate Oromummaaf Oromiyaa kabachiisaa ture arrammoo jaalmarroof jaalsanii ilmaan hedduun gammachuu abbooyyeefa finyaan ishee qabaa jiru jechuudha. Abba jireenyaa fa'aa illee ni jiru jechuudha. Abba jireenyaa fa'aa illee finyaan qabaa jiru. Kunneen maaliif akkamitti ta'e yoo jettan kaleessa abboota isaanii harkaa fuudhan itti kennan. 1970 keessa qabsoon hidhannoo gaafa jalqabu qabsaa'ota hedduutu ture jechuudha. Yoo fakkeenya fudhattan sanyii akka Jawaar Mohaammed fa'aa Baqqalaa Garbaa fa'aa Piroofeesar Mararaa Guddinaa fa'aa yoo fakkeenya fudhattan immoo isaan kunneen immoo akkamitti isaan daandii kana filatan yoo jettan Dookter Hayilee Fidaafii ture jechuudha. Dimokiraatii ta'anii raatanii karaa nagayaan qabsaa'uuf hawwii isaanii kan ture lubbuu isaanii galaafatan.
Qabsoon biyya Itoophiyaa keessatti kan inni gaggeeffamuu danda'u qabsoo biyya kanaa immoo jijjiiruu kan danda'u afaan qawwee qofa jechuudha. Biyya kana argineerra to'anneerra hin beekna. Kanaaf biyya kana akkaataa ittiin jijjiiramuu isaan danda'an yoo arguu barbaaddan irratti deebitanii arguu kan si yaaduu dandeessan kallattii hundumaatiin maal ta'uu danda'a? Irra guddeessaan namni karaa nagaan qabsaa jedhe isuma argitan kan jaal Abdii Raggaasaa fa'a, jaal Gadaa Gabbisaa fa'a, jaal Konoleel Gammachuu Ayyaanaa fa'a namoota hedduu hedduu maqaa isaanii ani lakkaa'ifachuu hin danda'u. Yoo mani joojoo ishee isinitti tuqeman hin beektu isinitti himuu hin danda'u. Oromiyaa hedduu jaallan qabsaa'u gameessa qabsaa'u tokko osoo hin taane gameessa ciccatoodha bakka. Eenyummaa isaaniitu ofii isaaniirra caalennaan mana isaanii kaayyoo isaanii gatanii raatanii galma dhugaa ijaaruu fi galma sobaa ijaaramte dhiisanii raatanii kiyyaa baqatanii raatanii daandii dhugaaf filatanii manneen hidhaa keessatti dararama guddaa qammasaa jiru. Kanaaf Please Oromoo hundumti keessan kallattii dandeessanii qabsaa'ota keenya sappoortii gochuun puush gootanii raatanii dukkaa dhaabachuu gaggeessuu daandiitti agarsiisuun isin humni haaromsaallee nuyi jechuudha. Ana dabalatee raate deemuun dirqama. Maaliif lubbuu qaalitti kaffalaa dhufne? As geenye raanne lubbuun keenya marartu. Kumaatamaan miliyoonaan beeraate uummati keenya lubbuutti gabbaree kan dhufe. Lubbuu isaa itti akka nama gibira mootummaatii gabbaruutti itti gabbaree kan dhufe. As geeraate nu biratti immoo gabbarsuun sun hin dhaabbatu. Oromiyaan yoo weeraramtu itti gabbarra malee. Ofii keenya adda keenya rasaasaaf laanna malee Oromiyaa kana dhugaan sinitti eenyutti ilaanu dabarsinee jechuudha. Maaliif tullaatu ta'e kaleessa ture? Yeroo kam yeroo kuraalaa lataafaa Finfinnee keessatti fannifamaa ture. Kaleessa ture yeroo balaa isa laqeefa. As biyya keessa sun taane gootummaa Oromummaa immoo Abdiisaa Haagaatu faranjootatti argisiise. Oromoon goota ta'uusaa jechuudha. Akkuma goota taane immoo dukeessas immoo hin jirtaa baqiin qaba. Akkuma midhaan gaafa haamamu yookaan cagadamu ija qabu habaqiis hin qabu. Oromoon illee waan akkasii hin qaba. Kanaaf maadhii fi gantuurraallee of eeggadhaa. Adaraa keessa garaan keessaniif jettanii raatan uummata keessaniin gurgurinaa isin jenna. Adaraa isin jedha sirba tokko booddee olitti kan deebinu yoo ta'u turtiin keessan miidiyaa keenya faana ta'u innis toorarra isiniif gala.